Misirrootti dhaqee misirroo keessanii si dhaqee bakka keessanii si dhaqeessanii bakka keessanii ishoo kan bareedaa jedhi keessanii ijaarni tola. Keessanii waaqayyo gooftaa gammachuu bakka keessanii ishoo ijaarni tola naatoon keessanii waaqayyo gooftaan isin eebbisuu jira gammachuu bakka keessanii. Ija garaashi kanas akka maddeenshi amanachuun gatii guddaa qabaaga hin daagatina kan turiyyuu hin danda'u hin saalfatina abbaa mana kubbaa manaa keetii isaaf dhagahii eebbachaa ogolamee wajjin jiraachuun akkam gaariidha lakkoofsa dabaaga horaa baay'ata obboleen lameen wajjin jiraachuun akkam gaariidha. Akka hojii lakkoofsa dabaaga horaa baay'ata. Gaa'ilni qulqullaa'aan biifamaadha. Fuula gooftaa keenyaattis fudhatamaadha. Guyyaa gaddaa gammachuu. Akkasiin seenee bitamee baata imaanaa fuula waaqaatti waliif seensanii akka wajjin jiraatan abboomatanii addunyaa furaatti wal jajjabeessaa waliin gammadaa warri isaa goliin gooftaa faarfadhaa guyyaa addunyaa furaatti wal jajjabeessaa waliin gammadaa warri isaa goliin gooftaa faarfadhaa. Ishoo kan bareedaa jedhi keessanii ijaarni tola naatoon keessanii waaqayyo gooftaan isin eebbisuu jira gammachuu bakka keessanii. Ishoo kan bareedaa jedhi keessanii ijaarni tola naatoon keessanii waaqayyo gooftaan isin eebbisuu jira gammachuu bakka keessanii. Bushin yoko patsafe, sasatuta bushin yoko patsafe. Akasuma bohasu kete pashipse, mata jabimbi, badisa fidada, olida gaun. Abdi fidada, koftap jirachun kabunda. Tuta bushin yoko patsafe, akasuma bohasu kete pashipse, mata jabimbi, badisa fidada, olida gaun. Jiraachuun kabunda. Simbirraan bakkee himaa karanii garuu jiraata. Bultoo keessanii ulaa gahuudhaadha isaa kan bara keessanii qajeeltoo yaada fuula keessanii kallattii guddaan isin misoomsa Yesuus gooftaanii. Dinqii atu jettee bishaan yaadee gootee arrasi barbaannaa kottu gara keenya Yesuus nu eebbisee jira booda keenya kan nu eebbisee Yesuus eegina waaqayyo eegina eebbisee Yesuus eegina.